seenaa Oromoo keessatti magaalaa Finfinnee kana ilaalchisee gatii gurguddaa kaffaleera sabni keenya. Finfinneen arbas immoo qabsoo cimaa nurraa barbaadde. Qabsoon keenya galma gaheera jennee duubatti yerootti deebinuu miti kan jiru. Isasichi qabsoofnutu hadhaawaa ta'a. Qabsoo hadhaawaa ta'e kana qabsaa'uuf immoo wal dhaggeeffachuun, wal hubachuun, tasgabbiidhaan qabsoo gaggeessuun murteessaa ta'aa jechuudha. Jijjiirama amma jiru kana galmaan gahuudhaaf gaaffii Oromoon magaalaa Finfinnee irraatii qabu kana sirriitti deebiitti laachuudhaaf tasgabbaa'uun, wal hubachuun dubbii murteessaa ta'aa jechuudha. Egaa Finfinneen seenaanis seeraanis abbaa qabdi. Kaleessa namni tokko ka'ee seenaa jijjiiree Finfinneen kan dhabanutti jedhee seenaa ganama jiru jijjiiruun hin danda'amu. Fedhi qabaachuun sabni adda addaa magaalaa Finfinnee irraa maaliif fedha amma kanaa akka inni qabaatu hubachuun nurraati barbaachisaa jechuudha. Gaaffii dhimmi magaalaa Finfinnee dhimma gaaffiif dhiyaatu miti. Garuu jijjiirama amma jiru kana sababa adda addaa uumuudhaan gufachiisuudhaaf tooftaa adda addaatiin qabsoon nurratti banamee jira. Qabsoo kana immoo xaba siyaasaa kana mo'achuudhaaf haala qabsoo keenyaa jijjiiruudhaa qabna. Qabsoon tooftaadhaan malee akkasumaan miiraan kakaanee yoo hin qabsoofne jenne tapha siyaasaa sana taphachuu dandeenya ta'a. Garuu dhuma irratti injifatamu akka jiru hubachuu barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu yoo wal dhaggeeffanne, yoo wal hubanne gaaffii Finfinnee irraatii qabnu faayidaa addaa naannoon keenya Finfinnee irraatii qabdu Finfinnee mataa isheeti. Kana garuu gochaadhaan mul'isuutu nurraatii eegamaa jechuudha. Dhimmoota irratti mariidhaaf hin dhiyaanne, mariidhaaf hin dhiyeessinu. Garuu immoo saboota biraa wajjin karaa nagaa ta'een jiraachuuf aadaa keenya, safuu keenya, duudhaa keenya sirriitti hojiitti jijjiiruun nurraatii eegamaa jechuudha. Gochaa suukkanneessaa hedduun saba kana irratti gaggeeffamaa ture. Kanaafiyyuu gatii kana hundumaa kan lubbuun isaanii darbe immoo hedduudha. Qabsoo hadhaawaan kun kan inni gaggeeffame kaleessa sabni keenya kan lubbuun isaa baay'ee kan itti dhabeef injifannoo har'a ifa ishee argaa jirru kana, calaqqee ishee argaa jirru kana akka gonfannuuf har'a teenyee waa'ee Finfinnee, waa'ee saba keenyaa, waa'ee Oromoo akkasitiin bilisaan ifatti baanee akka dubbannuuf gatii baay'ee kaffalame. Injifannoo kana kunuunsinee galmaan ga'uun dirqama seenaatiin nutti kennamedha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana gaggeessuu keessatti magaalaa Finfinnee kana foolii Oromoo jedhe akka isheen urgooftu gochuu keessatti amma aangoon dabarsamee akka ilma Oromootti kennamee jira. Yeroo kanatti immoo gufuun adda addaa kaa'amee akka duubatti deebinu sochiin adda addaa taasifamaa jira. Kana immoo tasgabbiidhaan injifachuun nurraa eegama. Waltajjii qofa irratti dubbachuu hin taane gochaadhaan hooggantoota keenya gurguddoo bira dhaabbachuu qabnaa, hiriiruu qabna. Hooggantoonni keenya gurguddoon halkan tokkotti jijjiirama gaaffii baroota dheeraadhaaf turan hundumaa adeemsan jennee baay'ee qabna. Kanaafiyyuu adeemsa kana keessa jijjiirama barbaannu sana argachuudhaaf obsuun, wal dhaggeeffachuun, wal danda'uun dirqama ta'a. Yoo eeguu dandeenye gaaffiin keenya hundumtuu kan deebii hin arganne hin jiraatu. Warraaqsi dinagdee magaalaa Finfinnee keessatti taasifamaa jira. Warraaqsa dinagdee kana keessatti hirmaachuudhaaf, fayyadamaa ta'uudhaaf ga'ee nurraa eegamu sochii adda addaa gaggeeffamaa jira. Hoogganaa keenya Godaa kaasee amma gararraatti kan rafee bulaa jiru hin jiru. Kan gurmoo yoo jiraate dammaqsaa. Hanga mandara keessanitti dubartiin Oromoo kan taate siyaasa irratti waan ishee barbaadde waliin gochuu dandeessi. Oromummaa isheetiin gurmaa'uu qabdi jechuudha. Piraayim Ministeerri keenya kantiibaan keenya isa
dhufnee miti. Kanaafuu oduu odeessaaf dhisnee nu gara hojiitti deebi'uu qabna. Isaaf deebii kennuu kan dandeenyu gurmoofne dinagdeedhaan fuulduratti yoo baane. Biyya Itoophiyaa miti ijaaruu kan barbaadu Afrikaa ijaara. Addunyaadhaaf fakkeenya taana. Jennee kaane. Kanaafuu sirriitti gurmoofnee socho'uu qabna kan jedhu kan qaba. Kan biraa afaan Oromoo wajjin kaasanii kan akkamitti afaan hojii akka ta'u hojjechuu qabna nu dur Finfinnee keessatti sirriitti itti fayyadamuu qabna. Ijoollee keenya barsiisuu qabna. Manna barnoota hundatti kan mootummaa jechuudha. Afaan Oromoon akka jalqabamu mootummaan hayyameera. Huccaasaa guddaadhaan dhufu. Ijoollee keenya barsiisaa jirra. Finfinnee keessatti dhalatee warra guddanne afaan kan hin dandeenye seenee barachaa jirra. Kanaaf deebii kennuu qabna jechuudha. Kanaafuu ta'uu qaba. Ta'a. Hin ta'as. Hojii afaan federaalaas hin ta'a. Akka galmaan ga'u nuti hojjechuu qabna jechuudha. Ijoollee keenya barsiisuu qabna. Nuti barachuu qabna. Afaan keenya itti fayyadamuu qabna jechuudha. Finfinnee jechuun Oromoo jechuudha. Oromoo jechuun Finfinnee jechuudha. Kanarraa kaane sanatti aane ololaa fi hojii dhabdoonni yookaan warri hojii hiikan waan oomishaniin geggeessan Finfinnees ta'ee hankutaa magaalaa akkasumas kan naannoo keenyaas ta'ee kan federaalaa duubatti hin deebi'u kan jedhu kana qabannaa jechuudha. Kanaaf immoo wabiin sirna kanaa uummata kanaa wabiin jijjiirama kanaa dubartoota kanaa dargaggoota uummata Oromootiif uummattoota birooti. Kanaafuu jijjiiramni ilmaan abbaa gadaa kana dhufee sababa warroonni hojii dhabanii oduu oomishaa oolaniitiin hin diigamuu duubatti hin deebi'u. Hojii dhabdummaan gaaffii ka'ee jira. Hojii dhabdummaa irratti ni hojjennaa hojjechaa jirraa jalqabnee jiru. Gaaffii uummanni keenya deebisu akkuma uummata kamiituu deebisuudhaaf akka faayidaa namni as keessa jiraatu tokkotti argachuu qabu. Akka argatuuf carraaqqii guddaa gaggeessan taasisaa jira. Harka wal qabannee isin wajjin gaaffii dubartootaa gaaffii dargaggootaa kan deebisu ta'a jechuudha. Waan jalqabnee jira bakka jirtanitti immoo isin deeggarsi keessan haala jalqabamee ta'uu jiraata jechuu barbaade inni hojjenna waan ta'eef. Karaa biraatiin seera altummaa wajjin wal qabatee namoonni lolli jamana kanaa qabsoon bara kanaa meeshaa dhukaasuu itti fakkaatee meeshaa garaagaraa gurguran baay'eetu jira. Oromoon garuu barri meeshaadhaan waraanaan darbee jira. Waraanni amma geggeessinu waraana jabanaati. Yaada wal waraannaa yaada wal sirreessinaa. Nuti yeroo wajjin deemnaa jedhaan geggeessan Oromoo. Isaan sibiila isaanii qarshii qabu waan ta'eef olaa bu'an nuti immoo humna keenya humna geggeessummaa humna tokkummaa humna Oromummaa ijaarree tokkummaa biyyaatiif fuuldura dhaabbannaa waan ta'eef meeshaa isaanii bakki itti dhukaasan jiru. Namni itti dhugaullee jiru. Yeroo itti dhugaullee jiru. Afaan Oromoo wajjin wal qabatee gaaffii zamana kana hin deebi'ee jiru. Akka gaaffii itti deebi'u qaba yeroo itti deebi'u qaba. Oromoon immoo ammatti gaaffii kanaan olitti waan fiigicha ariitii qabu keessa dhaabbatee hordofaa jiru qaba. Jijjiiramicha xiqqaate. Jijjiiramicha xiqqaatee booda jijjiiramicha keessatti gaaffii hin deebi'ee jiru. Hin deebi'a. Wanni hojjetamaa jirus jira. Kan jiru Oromiyaa Finfinnee keessa waan ta'eef namni qubee dandeenye afaan akka baratuuf haala mijeessaa jiru ijoolleen keenya kanaan irra jira. Kanaaf afaan keenya dubbannee dubbachiisuu barreessinee barreessisuu qabna waan ta'eef achi eegala. Karaa biraatiin tumsa nu godha. Mana barumsaa waaqa guutuu faayinaansiidhaan yookaan qabeenyaan deeggaruudhaaf hojii guddaa karoorsinee hojjechaa jira. Nu deeggaraa naannoo keessa hin gadi buusna. Harka wal qabannee hojjechuudhaaf nuti kutannee kaanee jirra. Isinis cinaa dhaabbachuu qabdu jechuu barbaada. Dhuma irratti Oromoo fi Finfinnee
beekarraa baradhaa jechaati. Dubartoonni kutaa bulchiinsa kolfee qaraanioo geggeessitoota keenya sadarkaa jiran cinaa deemuudhaan ololaaf harka oloomanii jijjiirama keenya tiffachuudhaaf wajjinaan dhaabbata jechaa galatoomaa jiraachuu barbaada. Tokkummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti cimsuuf kutaa magaalaa garaagaraa keessatti hojiin abdii qabu hojjetamaa jira. Hojiin eegalame kun ammoo cimee itti hafuu jenna. Bakki kun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo keessa. Dubartoonni Oromoo akkanatti uffata aadaatiin faayamanii dhimma biyyaa mari'achuuf bakka kana dhufan. Haala kanaan sirba aadaatiin dabaalamanii gara galmaa seenaa marii kanarratti dubartoonni wal gahan dubartoota kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniootii fi dubartoota ollaa Finfinnee Sabbataa fi Buraayyuurraa dhufani. Mariin isaanii handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti qophaa'e kun akkuma aadaa Oromootti eebba manguddoota Oromootiin eegalame. Marii kanaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniootu waldaa dubartoota Oromoo waliin qopheesse. Injifannoon amma argame dhiiga ilmaan Oromootiin akka ta'e kan himan itti gaafatamtuun waajjira adda waa'ee Kolfee Qaraanioo Zinaash Katamaa marii eegalchiisuudhaan dura teessuu itti aantuu waldaa dubartoota Oromoo Finfinnee Malaakee Alamaayyoo haasawaaf gara waltajjiitti afeeranii jiran. Biyyi keenya Oromiyaa Finfinnee